sirna Haayile Sillaasee jibbisiisuuf akka ta'e namooti kun ni dubbatu. Kanaafis bakka itti buufati Xaaliyaanii jabaa ture godina Jimmaatti sagantaa raadiyoo afaan Oromoo jalqabdee jedhu. Xaaliyaaniin dantaa mataa ofiif afaan Oromootiin sagantaa raadiyoo haa jalqabdu iyyuu malee seenaa miidiyaa Oromoo keessatti garuu dhakaa bu'uuraa keessee darbiteetti. Tamsaasi sagantaa raadiyoo afaan Oromoo godina Jimmaarraa darbu kun yeroo sanatti guutummaa biyya Itoophiyaa keessatti dhaga'amuudhaa baatullee Oromiyaa dhihaa keessatti bal'inaan akka dhaga'amaa ture ni dubbatama. Maqaa moggaasa raadiyoo sanaas Centro Radio Voce Galla Sidama jedhamee akka waamamaa ture ragaaleen ni mul'isu. Haa ta'utii garuu mootummaan Haayile Sillaasee yoo jireenya baqaarraa gara biyyaatti deebi'u afaan Oromootiin raadiyoon jalqabamuu dhagahanii baay'ee mufatanii jedhan. Boodas otoo hin turin akka cufamu ajaja dabarsanii cufsiisan. Meeshaan raadiyoona sanaaf oolaa tures buqqa'ee gara Finfinneetti geessamuun sagantaa afaan Amaaraatiif akka oolfamu taasifamee jedhani. Ragaalee biroon akka mul'isanitti ammoo namooti akka Mahammad Rashaad faa biyya Masir magaalaa Kaayiroo keessatti sagantaa raadiyoo afaan Oromoo jalqabuuf daran ifaajan iyyuu dhiibbaa sirna bulchiinsa mootummaa Haayile Sillaaseetiin otoo ittiin milkaa'in akka hafanidha. Haala kana keessatti Soomaaliyaan walabummaa ishee gonfattee waggaa lamaan booda bara 1962 yeroo duraatiif sagantaan raadiyoo afaan Oromoo magaalaa Moqdishoorraa jalqabe. Wayita sanatti yeroon qilleensa afaan Oromoo daqiiqaa 5 waan tureef irra jireessa sagantaaleen raadiyoo sanarratti darban dhaadessaa fi oduu warraaqsa uummata Oromoo onnachiisan turani. Raadiyoon Moqdishoorraa darbu kun uummata Oromoo keessumaa Oromiyaa gara bahaa jiraniif dhiibbaa sirni bulchiinsa mootummaa Haayile Sillaaseetiin irra ga'u waan akka gaariitti hubachiisaa tureef sirna sanatti gufuu guddaa ture. Keessumaa gaaffii abbaa biyyummaa Oromoo dabalatee afaan aadaa fi seenaa Oromoor acuuccaan ga'u waan raadiyoo sanarratti darbuuf mootummaa Haayile Sillaaseef dhukkubbii mataa ture. Namni raadiyoo sanarra hojjechaa turaniif har'allee lubbuun jiran obbo Abdii Huseen akka Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanitti daqiiqaan muraasni odeeffannoo ga'aa laachuuf waan baay'ee xiqqaattuuf walleelee uummata Oromoo dadammaqsan akka dhaadessaa turan dubbatu. Sirbii zabana sun dubbifnu sirba Oromoo jenna nuti. Sirboota gurguddaa jira. Sirboota zamana sun keessa jiru uummata guddaadhaaf bu'aa argamsiisee jira. Maal faa jedhamu ture yooniin sirboota san keessa na hayyamtee si tuqe. Tuqin danda'ama. Zabana sun manguddoon jirtu ni beeyti bilisummaan aannanii gadoon gaafa gaafa tiruun andaraafa cinaachatti baatii cinii sitti taatii kan jedhu Abdullaahi Arusii taphattus ni jira. Sirboota adda addaatii jira. Sirbi biraa mallee zabana san keessatti abbaan lafaa ummata waan cinqeefi nuti wanni itti gargaaramnu ummanni dammaysuuf ummata dammaysuuf. Dachii teessan masnoo teessan kan irra taa'u aduwwii keessanii yaa obboleeyyan lafaa hirriibaa ka'aa jechuudha. Obbo Abdii Huseen akka jedhanitti Soomaaliyaan yeroo sana dantaa uummata Oromoo tiksuuf osoo hin taane abjuu lafa Oromoo qabachuu waan qabduuf sanaaf jecha sagantaa afaan Oromoo jalqabdee jedhu. Haa ta'u malee jedhan obbo Abdiin akkuma sareen otuma beennuu huubaa wajjinii jettu nutis keessa yaada isaanii utuu beennuu daqiiqaa xiqqoo qabnu sana keessatti uummata keenya dammaqsuu irratti fuulleffannee jedhan. Meeshaa waraanaa fudhatanii diina biyya keessa jiruun loluudhaaf maqaa kana moggatti dhiisanii isaan karaa biraatiin odoo beektuu akkumaan reebsi himetti loluu turan ummanni. Ummanni Oromoodha. Jalqaba namni gariin namni karaa adda addaatti fudhata. Namu hiikkaa inni fedhette haa hiikkatu. Laakiin ummanni zabana sun lole ummata Oromoo miidhaa ummata Oromoo irra jirtuuf lole. Achi booda bilisummaa dhufe namni karaa bilisummaan itti dhagahamee waraana seenee kameeqaatam dhumee bishaanitti dhumee bofni ciniinee meeqaatam eega namni kun hundi dhume. Boodatti ummanni waan bilisummaa jedhu isaan keessa dhufe. Maa Somaalee abboon hunjaan jedhee ka aaree deebi'ee biyyatti galeellee ni jira. Nuti Oromoodha. Maan hunjaa jedhee biyyatti galee qawwee fudhatee karaa biraatiin bilisummaa seenes ni jira. Ka dadhabe manguddoon akka kiyyaafaan kaachitti hafee zabana saniin baana ni jiran.
Kanaafi kana fakkaatutu jira malee Oromoon zabana suni namni abbaan fedhe karaa fedhetti haa hiiku malee sosossoohina ummata Oromoo warri dura jalqabeehu isaani karaa fedhaniin haa fuudhan malee karaa fedhaniin qawwee haa kaasan malee ummata karaa Soomaaliyaa deemen siin jaan. Soomaaliyaan bu'aa Oromootiif hin dhaabne. Bu'aa mataa isiitiif dhaabde. Akkumaan asiin duratti siin jeetti biyya adda addaa himatti. Biyya Ogaadeen himatti, biyya Keeniyaa inaftii jaaniin himatti. Kana keessa isiin nama harkattee, humna nama harkattee ittiin faayideeffachuudhaaf haa ta'u malee raadiyoonni maddishoodhaa ummata Oromootiif bu'aa gurguddaa